Mata biyya kam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti salaamtaan teenya sinaa qabdu isinin jecha Jummaa Mubaarak hunda keessanuu dhiyaadda haraa mana keessanitti gaa dhufaa jirtanii eeysarraa akka nu daawwachaa jirtan eeysarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan barreessaa mana keessatti hundi keessanuu baga jiraatan guyyaa kaleedhaa wal harkuun dhaqabne egaa haajuma takkaaf jecha dhiboonnee turre dhufuufillee pilaana godhanneeti turre pilaana keenya san egaa namni gartee komentii teessanis babarreessaa dura dursoo eessarraa kan nu daawwachaa jirtan magaalaadhaa fi biyya teessanis barreessaa. Dhugumatti wanni gartee addunyaa keessatti deemaa jiru kuni yeroo nama shakkisiisu odoon taane yeroo surprise nama godhu odoon taane inumaatu gartee guyyaarraa guyyatti saasaatti jijjiiramaa waan jirtuuf jecha odooti waan takka laaltee yaada siidhaa hunda gartee olii gad qabdee hin murteessine takka gartee odoo inumaatu hin hubanne yaanni biraa haareenii irratti uumamaa jira. Kanaafuu qophii pirogiraama kana gartee oguun qopheessuudhaaf deemu yeroo hunda anumaa gartee itti qophaa'efaadha wanni haareenii taati. Ammaasis haareenii tuni gartee wal jala oguu taate guutumatti gartee pirogiraama keessa waan itti qopho'ite akka gartee haqamtee haareetti gartee hojjechuu si barbaachisu takka godhaa jirti jechuudha. Kanaafuu waa hedduudhaatu deemaa jira. Qophii arraan tanaa keessatti waliigaltee Ameerikaadhaa fi Iiraan takka gartee Paakistaanii memorandum jaaniinii maqaatti baasan san eessa akka geessee jirtu irraa ni haaso'in. Gareen lachuutu akka jechaa jiranitti quba waliin laachaa jiran. Waliigalteen tuni xiqqoo malee xumuramti jechuudhaan miidiyaaleen odeessaati jiran akkasumas aangaa'onni mootummaatillee dubbachaati jiran. Garuu dhugaan jirtu maali? Sanirratti gartee marii adda addaa ni goona takka yaada adda addaa isiniif hin dhiyeessa. Marii tana keessatti irra deebi'uudhaan eenyutu eenyu miidhaa jira takka eenyutu eenyu harka micciiree dirqiidhaan marii tana irratti akka hirmaatan godhaa jira. Sanirraas waan haasofnutu jira. Akkasuma sanitti mariin tun qabxiilee hedduudha of keessaa qabdi akka gartee amma gabbaatee jirtutti. Fakkeenyaaf akka gartee miliixee baatetti jechuudha. Saniifuu mariin tuni marii dhugaati jaanii fudhachuun nama dhiba. Garuu immoo yaanni isaan irraa haasawaa jiran as keessa qabxii hedduudhaatu jira. Yaada kana keessa eenyutu moo'achaa jira. Akkuma gartee amma dura haasofnetti moochi kun ammoo garagalee eenyutu muddama keessa jira. Sani gartee wanni qaceellotti irraa hubachuun nama barbaachisu. Namni hedduun abaluutu moo'ee jee laaffisee laaluu itti jira. Ni agarraas amma durallee nutillee baatii sadii akkana ol irraa haasofne beeka. Rakkoon ammoo ammaan tana muddamina keessa geesseeti jirti. Takka lolli kun jabaatee itti fufu. Lolli kun ammoo dhaabbachuu. Lolli kun ammaasis suutatti lafarraa harkisanii akkasuma sanitti gartee odoo biyya Iiraanii fi Ameerikaa fi Izraa'el qofa odoon taane ikoonomii addunyaatis qabanii waliin hallayyaa naqu. Gara kami karaan isaan filachuu barbaadan. Akka ammaan tanaatti ikoonomiin addunyaadhaa haalaan rakkoo hamtuu keessa galaatii jirti. Kanaafuu waa hedduudha irraa haasofna akkasuma sanitti jeneraalonni olaanaan warri Iiraanis marii arraan tanaa kana ilaalchisanii yaada garagaraa dhiheessaatii jiran. Akkuma gartee hubattanitti murteessaan waan kanaa pirezidantii Ameerikaa gara Ameerikaatiin yoo ta'ellee isa duubaas warra adda addaatu jira warra gartee haada isaa kana harkisee gabaabsee takkaa'u gartee isa kana lubbuutti guraaraa jiru. Takkaa'u mariin tuni akka galman geenye warra godhaa jirutu jira. Gara kaaniin poolitishaanonni warra Iiraaniis keessaafuu gartee akka ministeerri haja alaatii fi warreen biraatis ni haasawan. Yaada isaanii ni dhiyeessan. Garuu immoo wanni waraanni isaanii jiru waan yaada isaan dubbatan kana olii jechuudha. Okay? Tana hunda gartee hubaddaadhaa waa hedduudhaatu jira kaniin keessa gabbu'ee isinii himuu taa'u takka irraa mari'achuudhaaf ta'e. Garuu namni hedduun gartee tuni akka breaking newsitti akka oduu guddootti gartee laalee irraa mari'achuudhaaf takka gartee miidiyaan arraan tana
olii gad oofaati jira. Akka yaada keenyaatti tuni inumaatu gartee breaking newsiidhaa miti. Dhugaa yoo dubbanne. Baatii takkitti dabarte tana keessatti waanuma kanaatutu fuula jijjiirrachaa pirezidantiin Ameerikaatu yoo xiqqaate baatii takkaa olii bar diilii irra dhiyaannee jirra. Marii tana xumuruudhaaf deemne jee dubbachaa ture. Kan inni yaadattaniimi baatii takkaa olii beeka. So oduun har'aan tanaa breaking news illee ta'uu hin qabdu. Garuu jijjiirama hedduutu keessa jira. Akkasitti gartee sana hubadhaadha. Breaking news guddoon har'aan tanaa garuu akka gartee qophiidhaatti taniin isinii himuudhaaf barbaadu. Amma dura hoggaa gartee mana kana keessatti waan takka haasoynu mootummaan Ameerikaadha biyyootan addunyaa kana garagara keessatti vaayirasii adda addaa uumtee nama hedduu gartee fixuudhaaf tooftaa adda addaa godhaniiti turanii ammallee itti jiranii ji'eetitiin isinii himaa ture. Warreen gartee yaada akkasiisan oduu akkasiisan dhageessanii quba qabdan yoo jiraatan inumaa dhiheenya kanallee waa xiqqoo irraa dubbadheetiin ture yoo yaadattan jechuudha. Yoo mana keessa jiraatan taate mee ibsa dhageenya jirraa yoo jettan warreen dhageessanii jirtan akka dhageessanii jirtan naa ibsa. Fakkeenya gartee akka iboolaa faa koronaa faa waan adda addaa jeetitiin isinii himaa ture. Yoo dhagayaa jiraatan taate yoo gartee yaadattan amma dura ogguun isinii himaa ture. Iboolaa namaatu godheen isiniin jechaa ture. Koronaa namaatu godhee namaatu uume jechuudha. Booda gartee warreen sheekottii fi darasaan adda addaa dhuftanii gartee uumaa rabbii namaatu godhe kamii jettaa jettanii gama duubaatiin natti hin barreessina. Ammoo an dhugaa jirtuun isinii hima. Hogguun nuti akkana jennu gartee uumaa rabbii keessa seenaan jiru. Tana quba qabaadhaadha. Wanni nuti jechaa jirru dandeettii akkanaa gartee addunyaan ni qabdiidha. Sanaafuu qacellotti gartee dhageeffadhaa. Namni cinaan gartee dubbii fiinxa qabeeti cacaa maaliif guutuu waan hin dhageeffaniif jecha booda astoofirullaa jamaal wanni ati jette san gaariidhaa miti yaada akkasii san irraa ifeegi waan adda addaa gartee jettanii hin barreessina. If duraan isinii yoo barreessanii san dilliitumaan godhe yaada keessan rakkoota kalleen qabu ammoo if duraan isin akka gartee yeroo teessan if duraan gubne isin jechuudhaaf. Dubagaa har'aan tana olaantuun mootummaa Ameerikaadha keessaafuu gartee gorsituu pirezidantii Ameerikaa Donald Trump taate pirezidantiin Ameerikaadha gara executive orderiidhaan qophiilee adda addaa tan mootummaan Ameerikaadha addunyaa kanarratti vaayirasiidhaa fi baakteeriyaa adda addaa uumanii addunyaa irratti gartee itti gadhiisanii akkana nama fixaa dabran kana akka saaxilamu ajaja dabarsee ture pirezidantiin Ameerikaadha. Hujii isaa tana laalchiseeti har'aan tana itti gaafatamtuun DNR yaada kana guututti gartee gabbaaftee jirti. Inumaatu akka isiin ibsiteetti qabxiilee adda addaatu keessa jira. Ammaasis yoo xiqqaattee isteeshinii takkaa gartee biiroo adda addaa tan 220 geessu addunyaa tanarratti bikka adda addaatti godhaniiti achirraa vaayirasii adda addaa uumaa turanii. Kun hundinuu horii mootummaa Ameerikaatiin gargaaramaa jetteeti gartee ibsa baaftee jirti. Breaking news guddoon har'aan tanaa tana silaa ta'uu qabdi. So wanniin gartee amma dura isinii himaa ture har'ammoo akka mootummaatti gartee mirkanooytee gabbaatee isiniin jechuudhaa fi keessa gabbuunee ni haasofna yaada garagaraa gartee isiniif irraa hin hima akkasuma sanitti akkuma nama dura isinii jechaa ture Afrikaa keessa biyyootan gartee isaan irraa hojjechaa jiranii fi itti hojjechaa turanillee isinii himaatiin ture isiniin jechuudhaaf. Akkasuma sanitti marii Ameerikaadhaa fi Iiraan gidduutti deemaa turte tana keessa mariin lama tabiraa lafa jalaan akka deemaa turte amma dura isinii himaatiin ture. Keessaafuu biitti akka Qataarfaan nuti Iiraanii wajjin
suduudaan marii goonee isaan hojii walii galuu qabnaa akka isaan biyya teenyaan haleellee keessaafuu bikka gaazaa irraa oomishanii fi waan adda addaa gartee akka irraan xu'inne gaafatanii turan jeetitiin isiniimaa ture. Mariin san marii dhoo isaati turte. Nam miidiyaaleen gurguddaan gartee irraa haasawaa hin turre. Okay? Garuu arraan tana marii san ilaalchisee waan addaatu bahaa jira. Sanirraas gartee waan takka isiniif hin himu ta'a. Gara kaaniin breaking newsiin takka tan arraan tana gabbahaa jirtu akka jettutti mootummaan United Arab Emirates ammaan tana eega gartee biitii Iraan tuni akka dandeettii jabdu qabdu olaantummaa olii naannoo sanitti qabaachuu siidaa eega mirkaneessan booda ammaasis mootummaan Iraan akka isaan barbaadanitti waan kufuuf hin teenye jecha Iraanii wajjin suduudaan marii eegalanii jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Na dhagaa jirtanii dhiiroo yoo kan na dhagaa jiratan taate mallattoo naa godhaadha. Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan harka keessaniin garuu taaptaap godhaa, kooppii liinkii godhaa, sheer godhaadhaan isiniin jaa. Cal jettanii gartee nan eeginaagaa harka keessaniin garuu taaptaap godhaadha. Taaptaap godhaa, kooppii liinkii godhaa, sheer godhaadha. Daddabarsaa obboleeyyan keenya biratti guruupiilee adda addaa birattis dabarsaadha. Okay, so marii ammaan tana deemaa jirtu tana keessatti mootummaan Ameerikaadha akka jechaa jirtutti keessaafuu pirezidantiin Ameerikaadha nuti Iraanitti harkan kennannee jechaa jira. Kana pirezidantii Ameerikaatu jechaa jira. Okay? Tanarraas gartee waan takka isiniif hin himu ta'a. Pirezidantii Ameerikaadha maaltu akkana jechisiise. Yoo yaada qabaatan taate mee yaada keessan barreessaa mana keessatti pirezidantiin Ameerikaa akka jechaa jirutti nuti marii ammaan tana Iraanii wajjin walii galuu jirra jedhanii odeessan tana irratti Iraanitti harkan kennine jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadha ibsachaa jira. So yaada keessan maaliif pirezidantiin Ameerikaa akkana jechuu barbaachisee takka hojjee jettanii gartee yaada keessan barreessaa mana keessatti. Itti aansuudhaan Prime Ministerichi Paakistaanis marii arraan tana Ameerikaa fi Iraan itti walii galanii jiran takkaa'u karaa qabee isiidhaa qabee xalayaa marii tanarratti jechootaan qofa walii galanii jiran tan jaamtee gartee dubbachaa jiran tana dhugatti gartee miidiyaanis waan adda addaa baasaa jira garuu immoo ta dhugaa nu harka jirti jechuudhaani dubbachaa jira. Okay? Akkasuma sanitti jeneraalticha kan Iraan Sayyid Razaa'ii Kajaaniin gartee ol aanaa isaanii jechuudha. Akka inni jechaa turetti reefuun tana qalbiinaan dhageeffadha waan hin ammaan tana isinii himu jiru waan. An ogguu waa isinii himu akkanumatti gartee lallabuudhaaf asirratti waliin ba'u. Waan fardiidha waan jajjabduu dhaga'uu qabdan jechuudhaaniin fardii walitti qabee isinii fida. Okay? Waan nama isinii himu kana qaceloo dhageeffadha. Jeneraaltichi Iraan ol aanaan isaanii jechuudha. Ol aanaan kan gartee Sayyid Mujtabaa Hameenii gorsu. Waa'ee gartee lolaatii fi akkasuma sanitti itti gaafatamaan IRGC'dhaati jechuudha. Okay? Akka reefuun tana jechaa jirutti waliigalteen Ameerikaa walii tan gartee amma ja'anii odeessan tun Ameerikaan guututti waraana isaanii jiddu galeessa bahaa takka gartee Westerni Asia keessaa baasuu qabdi. Yoo akkasiin goone taate waliigalteen hin jirtu jechaa jira. Dhageessanii waan isin himaa jiru?
Dubogaa tanaafuu gartee wanni amma Ameerikaan jechaa jirtuu fi wanni warri Iraanii fi akkasuma warreen adda addaa jechaa jiran hundi isaanii yaada dhiyeeffachuu ni danda'an. Yaanni kuni deemee bikkatti dhaabbatu qaba. Akka yaada keenyaatti murteessaan qophii tanaa, murteessaan marii tanaa odoo Israa'el hin taane, odoo Ameerikaa hin taane, odoo poolitishaanota warra Iraan hin taane jeneraalota. Warra IRGC dhaatu yaada kana gartee yoo fudhatama akka qabaatu taatee fi yoo hin taanes kan murteessuu danda'u isaan qofa. Isaan kun ajaja ol'aanaatirraa takkaa gartee Mujtabaa Hameeniitirraa waan dhufuuf jecha isaaniitu murteessuu danda'a. Kana keessatti pirezidaantii Iraan warra dubbachaa jirra? Dubbachaa hin jiru. Akkasitti quba qabaadhaadha. Tolegaa qabxiilee tana gartee keessa gabbuunee tanaa fi tana gidduus waan takka gartee waan hin harkees isiniin garsiisuudha ta'a. Akkasuma san haleellaa torbaan kana keessatti warri Iraan gaggeessanii fi Ameerikaalleen gaggeessan bikka gartee isaan balleessan tan ja'amturraayis footoodhaa fi footoo saatalaayitiidhaatii fi waan takka isiniin garsiisu ta'a. Wanni takka immoo tan qartee ammallee irra deebitanii hubachuu qabdan lola guyyaa kaleedhaatii fi dheengaddi jidduutti Ameerikaa fi Iraan jidduutti ta'e san irratti akkuma gartee galgala san dura irraa haasawaa turretti yoo xiqqaate bikka 18 tan warri Iraan haleelan kaampii waraana Ameerikaa jechuudha. Biyyootan 4 keessatti. Biyya 4 keessatti bikka 18 dhawan. Tana gartee inumaatu gartee dhawuu bira dabranii badii isaan lafarratti balleessan hunda irraan tana footoodhaa fi akkasumas viidiyoodhaan gadhiisaati jiran. Saatalaayitiidhaan footoo kaasan jechuudha. Gara kaaniin mootummaan Ameerikaadhaa hoggaa gartee lola naannoo Hormuz kanatti gaggeessuudhaaf deeman qophii adda addaa yeroo sanitti hogguu godhan waan isaan deemaniif dheengadda isinii himeetiin ture warri mana keessa turtan. Maaliin isiniin jechaa ture dheengadda lola dura jechuudha. Lola ogguna laayivira ture edan galgala lola ka'u ta'aa jeetitiin tiktaakii irratti adda baan. Yeroo san odoo dambeehin maaliin isiniin jechaa ture? Ameerikaan aayilaandii karakta jaaniin ta warra Iraan ta gara olii jirtu san dhuunfachuu barbaaddii, san fudhachuu barbaaddii jeetiin isin himaa ture. Guyyaa haleedhaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa ifatti gartee nuti aayilaandii karak san fudhachuu barbaannaa je'eeti dubbachaa ture jechuudha. Ifatti odoo uummata galeen dho'isin oduu afaan politikaatii fi afaan dippiloomaasiitiin odoo hin jedhin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp afaan dippiloomaasiidhaa hin beeku. Afaan inni beeku afaan suduudaati. Waanuma gartee itti himan san akka gartee ifii isaatiif understandii godhutti jechoota isaatti jijjiirrateeti waan fedhe jaa. Tanaafi ilaamaan tanaa wanni gartee marii tana keessatti inumaatu waan ajaa'ibaa takka warri CNN pirezidaantiin Ameerikaadhaa hoggu 39 diilii Iraanii hojii goonee jirra je'ee ja'aniiti viidiyoodhaan godhanii jiran. Isaa hoggu 39 diilumarraa haasa'u marii Iraanii hojii tana jechuudha. So tana hundaatu jira guutumatti gartee irraa haasa'inaa warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa isiniin jenna garuu harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaadhaa hin dhiisinaadhaa. Egaa warreen mana keessa jirtanis taaptaap godhuu kana hin dhiisinaa. Akka gartee tiktaakiin mana keessaan hin darbine akka kaleedhaan ture. Kalee galgalaayyee dheengadda bunani laayivira ture. Dhumarratti odoo laayivira jiruutti laayivira nu gabbaasan. Okay. Let's see. Dursoo qabxiin irraa eegaluudhaaf deemnu qophii tana.
Okay. So durso breaking newsin arrantana guddon tangarte nama yu qalbiran irra haasoo qabu takka garte irra dubbachuu qabu tan jirtu tan ammasis hubachuu qabu akkaataa mootummaan Ameerikaadha biyyootan addunyaa tana bikka hedduutti yoo xiqqaatte bikka 20 bikka 120 ta adda addaa keessatti biiroo takkaa gartee isteeshinii uumanii isteeshinii tana keessatti vaayirasii itti uuman. Vaayirasii uumuudhaan vaayirasii tana fuudhanii biyya adda addaa keessatti facaasanii achitti gartee dhukkubni akka ka'ee nama fixu lafarraa. Kana keessa booda gartee rakkoo kanaatu isin qabe gargaarsa isinii goona maarreedha dawaansaa kana jaanii akkasitti gartee nama kana hunda akka hacuuccaa adda addaa akkuma yaadattanitti gartee gaafa koronaadha keessaan godhaa turan jechuudha. Amma gaa namni hedduun yeroo dheertuudhaaf hin beeku ture ammoo shakkiidhaan beeka malee. Guyyaa irraan tanaa itti gaafatamtuun waa'ee basaastummaadhaa waliigala Ameerikaadhaa tan taate Tulsii Gabbard jahaniin reefuun tana dookumentiidhaa fi inumaatu gartee saraaraadhaan qophii amata dheeraa yoo xiqqaate amata 2 deeman eega gartee waan kanarratti investigate godhaa jiran. Prezidantiin Ameerikaadhaa akka aangoo fudhatetti riippoortiin tuni akka gabba'uu qabdu. Uummanni Ameerikaatii fi warreen addunyaadhaatis beekuu qabanii je'eeti dubbachaa ture. Duuba gaa akkuma gartee na duuba gartanitti maappiin kuni maappii biyya Ukraine. Maappii Ukraine kana keessatti bikka gartee tuqaa diddiimtuu qabduu fi akkanatti gartee kana argitan kun hundinuu bikka isaan vaayirasii itti uumaa jiran. Inumaa gartee biyya Ukraine tana qofa keessatti beeka. Afrikaa keessaas akkanuma jira. Keessaafuu gartee naannoo keenyatti Jabuutiidha guddoon warreen mana kana keessa jirtan amma dura isinii himaatiin ture dhagayaa jirtan. Jabuutii keessatti yoo xiqqaate isteeshinii 2tu jira. Tan gartee dhukkuba adda addaa itti oomishanii akkasitti biyyootan Afrikaa kana keessa itti baasan jechuudha. Okay? Duuba gaa fakkeenyaaf amma biyya Ukraine tana keessatti yeroo Ukrainii fi warri Raashaadhaa wal lolaa jiru. Naannoon tuni vaayirasii adda addaatu keessa jira. Vaayirasii takka qofa gartee bikka takkatti godhuu danda'anii akkasuma sanitti gartee bikka adda addaa vaayirasii adda addaatu jira. Kana keessaa yeroo lolaatan mee isinuu hubadha yoo bikki tuni gartee kan haleelamtu taate waraana keessatti. Vaayirasiin tuni as keessaa ni baati. Kontroola namaa keessaa baati jechuudha. Hogguu baatee vaayirasiin tuni qilleensa keessatti waliin makamteeti gartee addunyaa tanarragaa bikka meeqa olii gaddeenti. Okay? Duuba gaa kana keessatti rakkoon gartee uumamaa jirtu uumamaa turte haalaataa namni meeqa itti dhumaa ture. Keessaafuu gartee odoo abaluutu nuuf fixu jira ja'anii namni hin beekne jechuudha. Guyyaa irraan tanaagaa namtittiin gartee asitti na duuba gartan tuni qacoloon laalaadhaa isii tana akka gartee isiin ibsa gootetti isteeshina 120 ol biyya 30 keessatti godhaa akka jiran oduun isiidhaa ibsiteeti jirti. Keessaafuu jette yeroo dabarte mootummaan Trump dura gartee aangoorra turan warreen waan tanarraa dubbatu warreen waan tanarraa gartee maqaa kaastanii Ameerikaa waan akkana dalagu jirtanii ja'anii yoo dubbatan taate isin gantuudhaa ja'aniiti nama arrabsaa turanii. Ifiif irra hedduun isaanii warreen mootummaa duraanii keessa turan warra gartee mootummaa dimokiraatii baanan irra hedduun isaanii. Okay? Warreen mootummaa dimokiraatiidhaa san baajeta baasanii biyya 30 ol keessatti vaayirasii 120 ol takkaa gartee laabii 120 ol vaayirasii 1000 ta'uu ni dandeessi beekaa. Tanaanii gartee addunyaa tana hafuuratti kutaa turanii. Jetteeti odeessaa jirti. Hoggaa gartee biyyootan Afrikaa kana keessatti Iboolaa dhufe, maarree dhufe, jinni dhufe jaanii vaayirasii adda addaa tana gartee maqaa dhawan. Dura behinsaan hubannoo qabaachuudha qabdan. Vaayirasoonni kun akkanuma lafaa kee dhufaan jiru.
warra gartee qindaawee waan akkanaa kana hojjetutu boodarraa hojjechaa jira. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Breaking newsiin dhugaa ta'arraan tanaa waan tana qofa silaa ta'uu qabdi. Okay? Networking kiyya nagee qabaa miti sagaleen ni jirti networking akkam warri mana keessa jirtan. Warreen mana keessa jirtan akkam jechaa jirtan na dhageessanii. Na dhagaa jirtan garuu networking tun akkam. Ayyee taaptaap godha isin harka keessanii gaa kuma dhibba faa gartee ga'uun isinitti gartee waan xiqqoodha harka keessaniin taaptaap godha. Galatoomaa dhiyaaddaa garuu sheer godhuun dhiisinaadha. Hidhaa gartee tiktaak tana keessaa nu baasuu qabdan beeytanii ani kophaa tiyyatti baasuu hin danda'u isin ammoo taaptaap godhuudhaan sheer godhuudhaan koomentitti godhuudhaan hidhaa tana keessaa baasuu danda'uu qabdan. Akkasitti gartee hubadhaa. Hidhaa keessa jirra mallee hidhaa keessa jiru shakkiin godhina. Yeroo takka kaanan viidiyoo poostii godhuun addiisan yeroo takka natti hin dhiisan. Tanaaf gartee akka duraanitti breaking news adda addaa gartee isiniif maxxansuutu hin jiru. Waan gartee poostii na godhaniif poostii na dhorkaniif jecha. So akkasitti gartee hubadhaadha garuu harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaa. Okay? Anniin harka nama muraasaatu godhaa jira garuu immoo hundi keessan irratti hirmaadha. Tolegaa oduu itti aantu keessatti breaking newsiin takka taniin isinii himu mootummaan United Arab Emirates dhiheenya kana karaa dhoo'isaatiin eega Iiraaniif maallaqa gartee xayyaarra fe'anii geessan booda ifii isaaniitiifis suduudaan marii Iiraanii hojii godhuu eegalaniiti turan. Marii isaanii tana wanni godhaniifis guddoon isiidha. Eega mootummaan Iiraan biyya isaanii haalaan dhuunfachuu eega beekan booda ammaasis warreen isaan duraan itti hidhatanii Iiraan tana nuu kuffisan ja'anii horiidhaa fi dandeettii qaban hundaanuu gartee cinaa dhaabbatanii inumaatu biyyoottan ollaatillee lola gaggeessaa ja'anii gaafachaa turan. Kan lola kanarratti gartee hirmaachuu didan. Dhugumatti mootummaan Iiraan tuni tan hin kufne ta'uu isiidha eega harkan booda warreen United Arab Emirates Iiraanii wajjin dhoo'isaadhaan marii eegalanii turan. Marii tana marii dhuunfaati. Tanarratti gaa nuti amma booda akka duraanii sanitti gartee isin hin diineeffannu. Yoo yaadattan torbaan lameen dabre kana keessatti warri United Arab Emirates akka duraanii sanitti gartee as babbahanii Iiraan balaaleffachaa hin turre. Kunis tartiiba lafarra jirurraayi. Ani torbaan dabre irraa dubbachuu hin barbaanne garuu immoo akkaataa gartee isaan itti tarkaanfachaa jiraniin warri Iiraan daranuu gartee biyya isaanii akkan dhoo'inne barbaadan. Keessaafuu yeroo ammaan tana rakkoo ikonoomii hantuutu harka isaanii qaba. Maaliif? Akkuma gartee amma dura isinii horiillee guddaa Ameerikaa irraa liqeeffachaa jiran. Gaasni isaanii akka duraanitti magaalaa irratti gurguramaa hin jiru. Duuba gaa mootummaa Iiraanii wajjin marii gaggeessan tana keessatti amma dura waliin galle. Amma dura garuu amma gartee wanni isaan godhan guddoon isiidha. Nuti akka ollaatti isinii wajjin jiraachuu barbaanna. Nuti isin yoo hormuuz illee gartee kontirool hagootan taate akka barbaachisutti isinii wajjin odoo gartee diinii nu keessan seenne hojjennee hormuuz harka keessan taa'ee garuu immoo akka gartee ollaatti nagayaan daldalli keenya hagaazaatii fi akkasumas kan meeshaadhaa akka nagayaan olii gad deemuu barbaanna. Kana keessatti ammaasis nuti isinii wajjin diina taanee diina biraa gartee finnee akka isin miidhan godhuu irraa if qusannaa jedhaniiti
qabxiilee adda addaa gara Iiraan dhiheeffataniiti jiran. Garuu warri Iiraan kanarratti deebii hin deebisneef amma dura. Akka gartee warreen keessa beekan dubbachaa jiranitti tuni isteepii duraati. Inumaatu mootummaan United Arab Emirates as baatee gartee warri Iiraanii nuti isinii wajjin nagayaan jiraachuu barbaanna jaanii dubbachuun kunu biitti isaanii akka hin diigamne takka immoo lola kanarratti akka injifachaa jiran beekanii yeroodhaan odoo gartee lolli kun karaa tokkotti hin baane jechuudha. Odoo mariin Ameerikaa fi warri Iiraan hin mallatteessine daddafanii dura dhiyaachuun kuni inumaatu gartee akka warri Iiraan karaa ija nagayaatiin xiqqoo gartee ija nagayaatiin isaan laalu sanitti gartee isaan dhiheessaa jechaa jiran. Takka immoo favorable positionii gartee akka argachuu danda'an. Kuni eessarraa dhufe biyyootan akka gartee Qatar faa yoo laaltan. Qatar lola kana torban 3 ta'etti Iiraan wajjin marii godhuu eegalte. Lola kana eegalamee owwee odoo jiruuti Qatar nuti isinii wajjin nagee barbaannaa biyya teenyarraa gartee akka wanni takka illee isin dhoytu hin barbaannu ja'aniiti haasawaa turan. Inumaatu ammaan tana garuu akka jechaa jiranitti waliigalteedha qabanii jaanii ifatti dubbachaa jiran. Waliigalteen san akka gadi hin baane gartee gareen lachuutu waan irratti hojjetaniif jecha arrammoo hogguu odeessan miidiyaaleen gartee akka gabaasaa jiranitti Qataarii fi Iiraan waliigaltee godhanii turanii. Yoo yaadatan akkaan isiniimaa turetti Qatar doolaara biiliyoona 10 Iiraanii kafalteeti nun haleelinaadhaa jaanii gaafatanii turanii jaaniiti dubbachaa turan. Yeroo sanitti isiniimaatiin ture. Garuu immoo akka ammaan tana namni miidiyaaleen irraa odeessaa jiranitti Iiraanii fi Qatar marii waliigaltee qaban hogguu jaan maalleeniinis keessatti jijjiiramuu hin dhabu. Takkaa gartee akkuma jaansanitti Qatar Iiraaniif horii guddaa hafaluu hin dhabdu. Okay? Tana qofaa miti beekaa Iiraan biyyootan ollaa kana hundarraa'u gumaa barbaaddi. Yoo gartee kan yaadatan taate isaan qofa odoo hin taane Ameerikaarraa'u gumaa barbaaddi Iiraan. Okay? Tana gartee tartiiba adda addaa keessatti irraa haasofneetu ture. Kana keessaa wani nama ajaa'ibsiisu guddoon takka tan gartee reefuun tana gabbaatee namni hedduun akka entertainmentiitti gartee irraa gammadaa jiru takka itti hoflaa jiru takka ibsa arraan tana mootummaan Bahareen baafte. Bikka xiqqoo tanii gartanii bikki xiqqoon tuni Bahareeni guddoon tuni gartee Iiraanii Bahareen arraan tana akka ibsa baasanitti nuti mootummaan Iiraan tuni biyyootan addunyaatii wajjin akka waliin qunnamne godhuu ni dandeenya yoo isaan adaba godhatanii hin teenye jaaniiti gartee ibsa ajaa'ibaa tokko baasanii jiran. Ibsa kana karaa nugusticha biyya isaanii takkaa gartee amiira Bahareenii gabbaasan. Akkana jechuun isaanii karaa dippiloomaasiitiinis karaa gartee UN'tiinis akka Iiraan hariiroo biyyootan addunyaatii wajjin hin qabaanne godhuu dandeenya jaaniiti Iiraan sodaachisaa jiranii. Ifiifuu gartee hin jirtu, ifiifuu harkee Iiraan jirti, ifiifuu gartee yoo Iiraan hafuura baafadhaa jaaniin biyya hafuura baafattu. Biyya ummanni isaanii hogguu misaayiloonni Iiraanii fi akkasumas sanitti diroonan Iiraan karaa biyya isaanii dhufe ala gabbee dhiichisuutu arraan tana Iiraan sodaachisaa jira jaaniiti warreen gartee anaalistoonni addunyaadhaa kan miidiyaalee gurguddaa irratti haasawan isaan kanarraa gartee akka goofata irraa godhaati jiran jechuudha. Okay? Tanaas gartee quba qabaadhaadha. Akkasumas sanitti mootummaan Kuweetis gara isaaniitiin Iiraan yoo gartee yeroo keessatti waan biyya teenya keessa balleessan kana nuun kafalle taate nutis isaan kana gartee akka barbaachisutti irraa kabalachuu teenyaa jaanitti gartee gama isaaniitiin dubbachaa jira. Kuweetis akkuma beektanitti naannoo kana jirti. Ifiifuu gartee bikka xiqqoo takka biyyootan kun lachuutu biyyootan guyyaa lameen dabre kana keessatti inumaa guyyaa 3 dabre kana keessatti akka malee haleelaman irraa. Keessaafuu
kaampiilee waraana Ameerikaadhaa kan naannoo kana jirtu akkaataan isaan itti haleelaman footoodhaa fi ragaaleen takka takka gabbaatee jirti keessaafuu gartee karaa saatalaayitiidhaatiin sanirraa gartee waan takka takka isiniin garsiisuudhaaf ta'a. Isinuu gartee ija teessan innuma agartan fuuldura keessa waa hedduutu gabba'u ta'a akkaataa gartee warri waraanni Iraan bikka 18 biyyoota numa gartee 4 keessatti haleelanii haleellaa tana keessatti immoo waa hedduu akka balleessan. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warreen gartee isiniin garsiisa suutumatti obsaan eegaadha. Mee dura laala ichi booda gartee irraa haaso'inaa. Okay. Bikkiin ammaan tana isin garsiisu kuni Bahareen keessa kaampii waraanaa Ameerikaadha. Tan gartee Fifth Fleet tajaaniin bikka gartee humniti bahara kan Ameerikaadhaa jiraatu. Akkasuma san kaampii waraana Air Force ta Ameerikaadhaa Bahareen keessatti jirtu. Ameerikaan gartee kaampii gurguddoo qabdi Bahareen keessaa. Dubagaa akkuma gartee asirra gartanitti bikki kuni durarratti. Okay? Odoo lafti nagayaa jechuudha. Bikki kuni bikka haleelamte. Akkuma gartanitti. Tuni amma dura haleelamte. Tuni torbaan dabre haleelamte. Tun ammoo torbaan kana keessa haleelamte jechuudha. Okay? Qaceelloon laalaa. Yoo laaltan bikki kun laalaa kana qaceelloon laalaadha. Achii laaltanii ni agartaniimi hogguu laala ammas akkaataa agartee isin itti dhoomtee jirtu. Irraan isinii deebisaa laala. Umaata kan jiru amma lafti nagee fakkaatti. Ammoo footooleen tuni footoo saatalaayitiin kaafte. Sogaa lafatti gartee hogguutti dhiyaattee kaameraadhaan keessa deddeemtee ka waraabdu saatalaayitii irraa yoo akkana fakkaatu taate innaawaa hogguutti itti dhiyaatte gartee akkam fakkaattiidha. Bikki kuni gartee heengiroota gurguddaadha beeka. Bikki gartee xayyaarri faan keessa taa'u waa hedduu keessa taa'u. Wanni kanaa kuni gartee waan guddoodha. Okay? Waan gartee mana xixiqqaadhaan amma silaa mana faa taate manni gartee saraaruma diimaa kana faadha. Bikki immoo akkana guddoodhaa tuni gartee heengara xayyaaronni lolaafaan ka keessa tattaa'u jechuudha. Okay? Wanni kanaa kuni oofisaami. Bikki kanaa kuni gartee bikka silaa raadaarri faa'u. Bikki kuni bikka raadaaraati. Ka haleelame. Raadaara gartee Ameerikaan Iraaniin basaastu. Yogguu gartee misaayiloonni warra Iraan samii keessatti ol ba'e takka gartee dura haleelamu. Asitti gartee information hunda guuraniiti asirraa Joordanitti dabarsan. Joordan irraa takka ammoo Izraelitti dabarsaniiti misaayil akkanaatu dhufu jira bika akkanaa dha'uu deema tanaafu gartee itti qophaa'aa jedhanii if dura itti himan jechuudha. Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture sanitti. Haleellaan tuni tanuma gartee torbaan kana keessa taa'aati. Tuni arraan tana gabbaati. Itti aansuudhaan qaceellotti gartee laalaa tanaasi akkaataa inni itti jiru kana hunda guututti laalaa isiniin garsiisa. Haleellaa duraan nagee qabame kana laala. Nageeyame kun hundinuu akkuma gartanitti tuni kaampii waraanaa ta warra Izrael. Taniin torbaan dabre kaampii warra Izrael tan gartee kaaba Izrael jirtu warri Iraan ni barbadeessinaa ja'anii murteeffatanii jiranii akkanatti kunoo mallattootti godhanii maappii wajjin gadhiisanii jiran jee isinii himaa ture. Kaampii sanitun akkanatti gartee guututti isii tana laala mana yoo laaltan asitti gartee qorqorroo hunda wajjii cufaa fayya qaba. Hogguu haleelame booda akkana fakkaataa jechuudha.
Okay? Okay. Dubaga waan ajaa'ibaatu deemaa jira. So qophii teenya gartee pirogiraamitti qabxiilee itti aantutti itti dabarraa tan gartee walii galtee guyyaarraan tanaatii fi akkasuma sanitti gara lachuutunu Ameerikaanis warri Iraanis Paakistaanis waan isin jechaa jirtuu fi waraanni Iraanis waan jechaa jiru irraa haasoinaa tanaafuu gartee qophaawaa harka keessanii taaptaap godhaa sheer godhaadha. Anis gartee hanqa kana bishaaniin jala buusaa. Warri ammaan tana dhufaa jirtanillee dhiyaadhaadha. Harka keessaniin garuu jajjabaadhaati itti uffaa maaliif tiktaakee kana isin qofaatutu gartee dura bahee dhorkuu qaba. Okay. Warreen gama keessaatiin viidiyoolee waa'ee poolitikaa biyya teenyaa keessaafuu gartee Biraanuu Juulaadha haasoo inni gartee torbaan tokko kana dura godheessanii fi akkaataa gartee miidiyaaleen garagaraa irraa haasawaa jiran kana ilaalchisee akkaan amma dura yaadarra qabu wanta gartee kan dubbachuu barbaadu isinii himeetiin ture sanirratti gartee inni dubbannu. Okay? Garuu moo odoon gartee waan sanatti diiteelitti nu haasofne arrallee haasoon barbaadu garuu irraa hin haasa'u ta'a wanni takka taniin isinii himu. Keessaafuu irra hedduun keessan warreen miidiyaalee Tigrootaa kana dhageeffatan warreen miidiyaalee Amaaraa dhageeffatan waan takka qalbii itti godhaate dhageeffadha. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadha waan isinii himamaan ta'an. Miidiyaalee jara kana dhageeffachuun rakkoo takka illee hin qabdu. Dhageeffadha. Okay? Garuu immoo hoggaa gartee isaan aangaa'ota mootummaa Itoophiyaadhaa kana warreen gartee Oromoo ta'an aangaa'ota mootummaadhaa warra gartee Oromoo ta'an akka malee arrabsan keessaafuu gartee wallaaltoota warra uummata kan beeyne warra maarreedhaa warra akkasii ja'anii gartee hogguu isaan arrabsan kana qalbiidhaan gartee qalbiidhaan hubachuudha qabdan. Okay? Yaada namaa mormuun rakkoodhaa miti. Yaada haa mormanii. Akkaataa Biraanuu Juulaadhaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiru takka gartee poolisii mootummaadhaa fedhan haa mormanii san rakkoodhaa miti. Bikki nuti gartee irraa rakkoo qabnu Biraanuu Juulaadhaa akka namaatti isa arrabsuudha. Okay? Biraanuu Juulaadhaa wallaalaadha. Humaata kan baran inni booji'amaadha. Ammallee gartee ashkara wantaa ture ammaasis ashkara waan akkasii jedhanii gartee arrabsuu kana qalbiidhaan dhageeffadhaa waan kana gartee hedduu irraa ifeegaa. An dhugaadhaan isinii hima beeka. Isaan Biraanuu Juulaa qofa arrabsaan jiran. Isaan Oromoo guutuudha arrabsaa jiran. Biraanuu Juulaadhaa mormuu barbaadan poolisii isaa gartee poolisii mootummaan Abiyyi itti gaggeessaa jirtu. Heeri isaan jala deemaa jiran. Akkaataa isaan biyyatti bulchaa jiran sana haa akka fedhanitti haa mormanii. Namni fedhe mormuu qabaan beeka. Okay? Garuu immoo arraba gartee isaan Biraanuu Juulaadhaa itti arrabsaa jiran arraba isaan Dr. Abiy itti arrabsaa jiran kan hubadhaa. Dr. Abiy uummata kan beeku. Dr. Abiy jinniidha. Dr. Abiy akkas jaanii inumaan nama biraatti gartee warreen aangaa'ota mootummaa Itoophiyaadhaa bikka adda addaa jiran kan hundaa'u akkaataa isaan itti arrabsan kan. Tanarraa rakkoo guddoodha qabna nuti. Isinillee gartee hogguu dhageeffatan yaada isaan isin keessatti gartee isinirra gannaqaa jiran kana akka gartee sammuu teessanirraa qulqulleessitan.
Maaliif yoo gartee miidiyaa kana oduu addaa baasaa jiran, oduu haaree baasaa jiran jettanii gartee kan dhaggeeffatan taate akkanatti gartee hogguu isaan Oromoo arrabsan. Jarreen kuni politikaa haasawaan jiran. Politikaan maali? Yaada gartee Biraanuu Juulaadhaa hojiirra oolchuu barbaadu. Yaada san yoo haqeeqan taate politikaadha. Poolisii biyyattiidhaa yoo haqeeqan taate politikaadha. San rakkoota kalleen qabu. Garuu immoo amma soonni takka gartee ta'uu hubatamuu qabdu Biraanuu Juulaadhaa akka fedhanillee haajaani Itaamaajoor Shuumiidha. Biyya san keessatti oofisa waraanaa ol aanaadha gaggeessaa jira. Waraanni biyyattiidhaa akka jirutti isa jala jira. Yoo gartee isa kanaaf dhugatti kabajaa kan qabaanne taate garuu oofisa saasaniif kabajaa qabaachuudha qaban. Itaamaajoor Shuumii namni ta'e kuni akkanumatti ganda keessaa ka'ee guyyaa tokko Itaamaajoor Shuumii hin ta'u. Namni kuni muuxannoo horee urmii isaa guutuu waraana keessa taa'ee feetu jaaladhu feetu jibbi san rakkoodhaa miti. Yaada isaa jaaladhu yaada isaa jibbi san rakkoodhaa miti. Ana guna kana jiru Biraanuu Juulaa deeggaraatii jiraachuu kiyyaa miti beekaa. Or mootummaa tana deeggaraa jiraachuu kiyyaa miti. Wanniin akkana isiniin jiru yaanni gartee irratti isaan xiyyeeffatan kuni Biraanuu Juulaadhaa isarra lola bananii akka gartee ilma namaatti jechuudha. Beekumsa isaa irratti, dandeettii isaa irratti. Akka gartee isin isuma kana inni kun wallaalaadha bari inni kun hin beeku inni kun akkasii faajaanii gartee akkasitti godhuun kuni diimanaayizi isa godhuudha. Qalbiidhaan dhaggeeffadhaa waan isin himaa jiru kan akkasin laala. Yoo gartee rakkoo mootummaa irraa qabaatan poolisii mootummaadhaan nutis numa qeeyinaa akkamitti mootummaan Itoophiyaadhaa gabbaatee waan akkanaa kan hin dubbanne jeen hin dubbadhaa misirratti. Mootummaan Itoophiyaadhaa akkamitti gartee warra akkanaa kana hojiirra keessa warri akkanaa kun akkami waan akkanaa hojjete jeeban hin dubbadhaa beekaa. Garuu immoo nuti xiyyeeffannaadhaan akka namaatti miti kan isaan ka'e. Waan gartee mootummaan irratti yaada kannachuu qabdu. Mootummaan gartee yoo oduun takka jiraatte oduu sanirratti yoo gartee kan hin dubbanne taate takkaa'u ibsa garaa isaanii yoo kan gara isaaniitirraa yoo kan hin dhiyeessine taate mootummaan kanarratti waan dubbachuu qabdi. Kanarratti waa ibsuu qabdi. Akkasuma sanitti haleellaa gartee naannoo Awaashee fi ilaa Shawaa jidduutti warreen gartee shofeerota fixaa jiran kanarrattis dubbachaa jira. Akkasuma san obboleeyyan keenya warreen gartee Arsii keessatti dhumaa jiran irraas dubbachaati jira. Biyya san keessa nageenyi ni barbaachisaa jechaa jirra beekaa. Ogguu nuti akkana jennu akka mootummaatti gartee yaada keenya dhiyeessaa fi jirra malee individually gartee jara kana abaluu warra dandeettiin qabu abaluu akkasan no akkas hin jaan. Dr. Abiy Prime Minister biyyattiidhaati. Isa yoo jibbite inni oofisa san keessa jiraachuu isaatiif oofisa saniif kabajaa godhuufii qabda. Oofisa inni keessa jiruuf. Inni Prime Minister biyyattiidhaati. Isa yoo qeexe immoo akkaataa gartee inni heera biyyattiidhaa, poolisii biyyattiidhaa waan inni gartee biyya san keessatti godhaa jiru irratti hujii san irratti xiyyeeffattee isa qeequu ni dandeessa. Ammoo akka gartee nama dhuunfaatti isa achi baatee arrabsu jechuun kun egaa dhugumatti gartee dadhabina hammam takka jibbinsa akka qaban hammam takka gartee Oromoo tana akka jibban isin garsiisuu qabaachuu qaba. Tanaafin isin hin jaa warreen isin miidiyaa isaanii kana dhageeffatan waa hunda gartee qalbiidhaan hin dhageeffatan ofirraa eegaadhaa waan isin hin jiru tanaaf. Biyya Ameerikaa keessas akkasuma beeka. Amma biyya Ameerikaa keessa namni Tiraampiin jaalanne hedduudhaatu jira. Ofiishaalii gartee akka dhuunfaatti akka feete jechuu ni dandeessa akka dhuunfaatti. Ammoo warreen gartee keessaafuu miidiyaalee gurguddaa harkaa qabu gabbahee Tiraampiin warra akkasiiti. Tiraampiin warra akkasiiti jedhee gartee hogguu isaa rabsan. Tiraamp akka godhaa jiru dhageessanii jirtan. Hunda isaanii ni kasasa. Mana seeraatti dhiheesseeti warra gartee Tiraamp sammuu dhukkuba. Tiraamp maraataadha. Tiraamp akkas jedhee isaa rabsu. Mana seeraatti dhiheesseeti kunoo horii gurguddaa irraa fudhachaa jira. Miidiyaa hedduudha kasasee jira. Ammoo poolisii Tiraamp akkaataa inni lola kanatti gaggeessaa jiru akkaataa gartee biyya tanatti gaggeessaa jiru qeequu ni dandeessa. Qeequu ni dandeessa. Tana namni si dhorku hin jiru.
isin ammoo akka gartee as chaanala kan dhuftanii asirra waan hedduu dhageeffattan waan haarii dhageeffattanitti waan akkanaa tanarraa if eegaa. An viidiyoo hedduudha namni natti ergee jira. Gama duubaatiin arkeetiin jira. Akkaataa gartee warreen Tigreedhaa kun Biraanuu Juulaadhaatti arrabsan. Viidiyoo biraan natti ergamee yoo isaanii Dabratsiyoon akkasitti arrabsu. Hin jiru. Hin arrabsan. Dabratsiyoon poolisii isaati irratti gartee isa keekan. Dabratsiyoon aangoo jaalate siin jaan malee Dabratsiyoon beekumsa hin qabu. Dabratsiyoon dadhabaadha. Dabratsiyoon barbooji'amaadha. Dabratsiyoon akka hin jaan. Isaan ammoo Dabratsiyoon aangoo jaalataa ni jaan. Miidiyaan akkas iyyuu ni jira. Okay? So kanarraa gartee if eegaadhaan isin kuni gorsa obbolummaadhaati. Okay? Waan akkanaa kana godhuun nuti gartee nu guddifti malee nu boonsiti malee karaa gartee booda abaluu arrabsinee akkas taane kana keessa wanni nuti harka nuti akka leenu hin jirtu. Okay? Akkasitti hubadhaa. Alright. Tolega, karaa gartee oduu arraan tana miidiyaalee addunyaadhaa shoora keessaa jirtutti achi dabarraa harka keessaniin taaptaa godhaa koppilinkii godhadhaa. Dursoo guyyaa arraan tanaa oduun taane eda galgalarraa eegalanii oduuleen garagaraa gabbahaati turte. Oduu tana keessatti akka waliigalteen Ameerikaa fi warri Iiraan walit dhuftee jirtu takkaa'u gartee haalaan walit dhiyaatanii jiran keessaafuu karaa qabxiilee marii irra godhaa jiranitti waliigaluudhaaf akka dhiyaatanii jiran. Oduun jettu gabbaateetu turte. Guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaatilleen ifii isaatiif ani waan Iiraanii hojii waliigaluu deemnuuf jecha haleellaa galgala kanaa dhaabeetiin jiraa takkaa'u gartee kaansil godheetiin jiraa jeeti dubbachaa ture. Haleellaan san tan guyyaa lamadaatiif silaa torbaan kana keessa Iiraan irratti gaggeessuudhaaf qophaa'an jechuudha. Okay? Duba gaa dubbiin achitti hin dhaabbanne gara warri Iiraanis wanni takka gartee keessaafuu mariin akka sosso'aa jirtu dubbataniitu turan. Ofiishaalii oduun taane miidiyaaleen gartee warra Iiraanitti dhiyaatu waan takka gabbaasaati turan. Wanni tun egaa akkuma amma duraatti pirezidantiin Ameerikaatis lola dhaabuuf deemna. Takkaa'u gartee waliigaluuf deemna je'ee stock marketii biyya tanaatii fi gartee marketii gaazaa tana akka isin gartee lolaatu haarekka of deema jaanii harkaan baane tanaaf gartee pirezidantii waan nagayaa kana haasa'u jaanii warreen duraa fashaleessanis hedduudhaatu jira. Garuu deemtee gartee qabxiilee isaan arraan tana gadhiisan keessaa waa hedduudhaatu as keessa jira. Qabxii tana gaa guutuutti gartee keessa gabbuunee yoo gartee irraa inaasoo inni taate dhugatti wanni gartee asirratti gartee isinilleen hubachuu qabdan. Qabxii isaan gadhiisan karaa miidiyaaleen adda addaa gadhiisan kana keessarra qabxii 5 qofarratti gartee xiyyeeffachuutu gaarii. Keessaafuu mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti takka dursoo lolli bikkayyuu gartee akka nurraa dhaabbatu jechaa jiran. Lolli kan biyya isaanii irra gaggeeffamaa jirus kan Libanaan irratti gaggeeffamaa jirus guutuutti akka dhaabbatu jechaa jiran. Tana qabxii duraa haa taatu. Qabxiin itti aantu uggurriin gartee Ameerikaan Hormuz irratti gaggeessaa jirtu tuni guyyaa 30 keessatti akka banamtu jechaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti qabxiin sadaffaadhaa mootummaan Ameerikaadhaa waan Iiraan ilaalchisee tan biyya keessaatis tan biyya alaatis akka gartee harka keessan naqannee jechaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti horii keenya kan gartee nurraa qaban doolaara biiliyoona 24 daddafanii akka dabarsanii nu kennan. Itti aansuudhaan waa'ee niwukilaraa nuti yeroo ammaan tanaa tana keessatti guutumaa guututtu irraan haasofnu jechaa jiran. Qabxiilee tana qaceellotti gartee qalbii qabadhaa. Qabxiin biraa gartee dilasanii miti garuu marii tana gartee karaa tokkotti galchuudhaaf waan irraa haasa'uu barbaachisan. Haa taatu malee wanni ammaan tana isin himaa jiru kuni waan hedduu murteessaadhaati gara Iiraaniin.
marii tana gareeleen adda addaa gartee dhiheessaati jiranis inuma gartee mootummaan Iiraan karaa isaaniitiin akka jechaa jirtutti wanni gartee ammaan tana dubbachaa jirru kun hundinuu oduu jarri nutti hin dhufne irraa jijjiirraa. Mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti qabxiilee gartee arraan tana mootummaan Ameerikaadhaa dhiheessite tana akka jirtutti mari'anneeti jirra. Garuu immoo jechaa jiran itti waliin gallee amma dura jechaa jiran garee Iiraaniin. Okay? Walii galuudhaaf dhiyaanneeti jirra garuu walii hin gallee jechaa jiran. Takkasan. Lama dammaasis warri Ameerikaan Iiraan oduu tana gara isaaniitiin miliisanii gabbaasuu siidhaa haalaanii itti aara qabnaa takkaa gartee akkaataa isaan karaa dhugaatiin marii tana gaggeessuu hin barbaanne takkaa gartee amantii teenye eeganii marii tana akka godhuu hin barbaanne nu garsiisaa jiran jechuudhaani reefuun tana pirezidantiin Ameerikaas barreessee jira akkasumas itti aanaan pirezidantii Ameerikaatillee barreessee jira. Garuu gara Paakistaaniinis wal fakkaataan gartee mariin Ameerikaa fi Iiraan gidduutti gaggeeffamaa jirtu. Keessaafuu gartee di Islaamabad akkoordii kan jaaniin akkaataa gartee barbaachisaa irratti takkaa gartee qabxiilee gurguddoo silaa irra waliigaluu didan amma dura irratti waliigaluudhaaf walitti dhiyaatanii jiran yaada jiru Piraayim Ministerichi Paakistaan gara isaatiin dubbatee jira. Kun hundinuu akka jirutti tahee odoo jiru rakkoon ammaan tana eessarraa dhufaa jirtidha. Rakkoon ammaan tana dhugatti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa gara isaatiin lola kana dhaabuudha barbaada. Maaliif yeroo ammaan tanaa keessatti ikonomiin addunyaadhaa rakkoo hamtuu keessa galu jirti. Takkasan. Lamada warreen isa kana gargaaraa jiran warreen isa duuba jiran akka jechaa jiranitti guutumatti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa akka marii tanarratti Iiraan waliin galle warra isa dhoorkaa jirutu jira jaanitti odeessaa jiran. Warreen sanfaa keessaa fakkeenyaaf biyya akka Israa'el akkasumas sanitti warreen Ameerikaa keessaa Israa'el deeggaran. Jarreen kuni akka pirezidantiin Ameerikaadhaa waan kana gartee itti waliin galle isaanis gara isaaniitti waan danda'an godhaa jiranii jaanitti dubbachaa jiran. Kana ilaalchisee reefuun tana itti aanaan pirezidantii Ameerikaadhaa J.D. Vance gara isaatiin barruu ajaa'ibaa takka gadhiiseeti ture. Okay? Akka gartee barruu amma na duuba gartan tane isaatutu gadhiisee jira. Gabaabinatti wanni inni jechaa jiru pirezidantiin Ameerikaadhaa biyya teenyaa fi akkasumas biyya biraatis warra gartee nu wajjin hojjechaa jiru inni Israa'el jechuudha isaati. Biyya teenyaa fi biyya biraatis fadhinnaa isaaniitii fi waan isaan lola kanarratti gartee harkachuu qaban ilaalchiseeti marii nagayaa godhu jira jechaa jira. Garuu warreen yeroo lolli kun gaggeeffamu pirezidantii Ameerikaadhaa akka leencaatti faarsaa turan san akkasuma sanitti arraan tana garuu immoo yaada gartee warra Iiraan kan fakkeessu takkaa'uu akkaawuntiilee sooshaal miidiyaa irraa fuudhanii akka oduu dhugaatti gartee olii gad oofanii pirezidantii Ameerikaadhaa warreen balaaleffachaa jiran. Yaada kanarraa if duuba akka deebi'an isaan gaafannaa jechaa jira. Hogguu inni akkana jiru garee gartee inni itti haasawaa jiruu fi garee tamitti akka qubalaachaa jiru isinuu ni hubattan jeetiin abdadha. Dubbiin ammaan tana gaa deemtee yaada kana gartee marii tana warreen dhoorkuu barbaaduu fi marii tana warreen gaggeessuu barbaadu wal loluu jiraachuu isaaniiti, wal dhabuu jiraachuu isaaniiti. Kana keessaa mootummaan Iiraanis yaada isaanii gartee akka jechaa jiranitti ifatti gartee irraa dubbachaati jiranii jechuudha. Okay? Tan gara Iiraan odoon itti hin seenne dura wanta kan tolfadhaa akkanuma inni eegaa takka.
Afaa kutakka.